يا واقي يا واتلك هي يا واتلك هي يا سرى من ربي يا تلالما واتلك هي يا واتلك هي إذا أتوجب فدا واتلك هي يا واتلك هي يا سوق لك روبي جبل لك واتلك هي يا واتلك هي ترى بترى بباسي واتلك هي يا واتلك هي يا وانسي بدي سلام على نبدي واتلك هي يا واتلك خرصة من توقف فنان رتجرو درا أنت يا لأنه ربارمو أنت تكبجمو فلبانا كيسة الرأي جثماني دي بوزا يمسك عبد الشيخ في دوكومنتري مكانيمو سينسان بفسينساتي كان عبد الشيخ الرات أو كان channelي يوتيوب ساتين كدي سجلا سنرى باي ندبينو تطلع كان دي بانجرا أكبرات سوام براس ركون جينيا ويسي أني لاو ليشا سنرى مسي كتو كنا فولا فيسبوك وكان سبعي ما واسما Dhaabbatichaa kan dhaabbata hordofamtoota qonnaa irratti jira. Nama Booroo Baawaqee jedhaman yookaan Abbaa Guddinaa jedhamu akka to'annaa seeraa jedhu yookaan immoo qaama poolisii bulchiinsa aanaa Buusatiin qabamanii waajjira poolisii aanaa Buusatitti to'atamanii akka argaman quba qabna. Mee kanarratti Booroo Baawaqeyyoo jalqaba irratti Booroo Baawaqeyyoo sin akkamitti beektu? Booroo Baawaqeyyoo eenyu? Maaliin beektu duraanii? Baay'ee bareedaadha. Dhuguma amma Booroo Baawaqeyyoo akkuma isin jettan wanni seeraa jala jiru to'annoo seeraa jala jiranii Booroo Baawaqeyyoo jechuun akka nama dhuunfatittis akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaattis wajjin turre amantii waaqeffannaa ijaaramuu keessatti deebi'ee dhaabbachuu amantii waaqeffannaa keessatti gaheen isaanii baay'ee gahee olaanaadha jechuudha. Gahee guddaa qabu. Ammalleen immoo akkuma hawaasatti illee nama kabajamaa jechuun namni lafaa ka'eetti miti kan nama kabaju. Nama dhugaa hojjetu, nama wal lolee araarsu, nama qabeenya qabunillee kophaasaa fayyadamanii nama wajjin fayyadamudha. Yoo xiqqaate nullee nama fakkaa keenyatti dhaalallee nama barsiisaa ture. Kanaaf jaarsa biyyaati. Booroo jaarsa biyyaati yoo jedhu nama araarsu. Ammalleen immoo amantii kana keessatti ogeessaa jechuudha. Ogeessa jechuun maal jechuudha? Ogummaa amantiitii jira. Amantii kana keessa ogummaa jira. Namoonni karaa ayyaantummaatiin akkaataatti nama tajaajilatu jira. Tajaajila ayyaantummaatiin illee warra amantii kana keessatti nama tajaajilu. Dhaloonni amma agarru kun waaqeffannaa kana harka caalaa kan deebisee akka ijaaramu godhan warra godhan keessaa tokko jechuudha Booroowwan. Jireenya hawaasummaa keessatti kan egaa uummata biyya kana keessatti waan gartee nama fooyee tiganta akkasii jiru tiganta akkanaati namaan jedhee namaan illee wal jibbuu miti nama jaalatamaadha jechuudha akka nama dhuunfatitti akka hawaasa keessatti illee. Barnoota amantii waaqeffannaa kana gadi dhaabee barsiisuu keessatti barsiisaa olaanaa dhaabbata kanaati. Barsiisaa olaanaa jechuun maal jechuudha? Warra beekumsi jalqabaa isaan bira jiru jechuudha. Waan gartee gaafii amantii kana irratti qabuuf warra deebii jalqabaa kennuu danda'u jechuudha. Barsiisaa olaanaa dhaabbata kanaati hojjetu. Dhaabbata kana durataa ta'anii yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa turan aga dhaabbanni kun dhaabbate kan biyya kanaatti beekamaadha jechuudha. Sanii asis immoo gorsaa ta'anii tajaajilaa jiru jechuudha. Akka waliigalaatitti nama hojiin idilee isaanii hojii amantii kana hojii duraa kanaa ta'edha jechuudha. Kana maleellee egaa eenyummaan isaanii bakki itti calanqisu jireenya isaanii parsantii 90 yoo xiqqeechee wallaalee duudhaa uummata kanaa kan barsiisuu guddisuu irratti kan fixan jechuudha. Kanaaf dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa qofaaf miti. Biyya kanaaf illee fakkeenyaaf namni rakkate galbatti itti dhufee waan barbaade gaafata namni amantii fedhe keessa jiraatu. Beekama kana ragaadhaa barbaanne guute nama malee amantii waaqeffannaa qofaaf illee nama hojjetu miti amantii kana keessa illee taa'ee gaaddisa taa'ee nama hojii akkasii hojjetu. Walumaa galatti jaarsa ulfaadha jechuudha. Jaarsa ulfaa biyyi tun qabdu yookaan uummanni Oromoo qabu keessaa nama duraati.
jechuun barbaada jechuudha. Ani borooban eenyu waggaa jedhanii borooban abbaa isaa. Abbaa keenya abbaa dhaloota haaraa kana abbaa dhaloota uffatute jechuudha. Maaliif kana jette waan baay'ee waa fituuf lakkaa'uun ani abbaa guddinaa kanan bare deebi'ee ijaaramuu sochii amantii waaqeffannaa ijaaramuu galmoota amantii waaqeffannaa irra jette jira. Qaamni seerummaa kun wal argame waggaa torban kana wal argamin isaan duratti jira. Yaa ta'uti garuu hojii isaanii irraa kan ka'e eenyu akka isaan ta'an dhaloota isaanii irraa ka'ee daa'imummaa isaanii irraa ka'ee guddinni isaanii maal akka fakkaatu tulcheen beekaa jira. Waan akka abbaatti na guddisaniif akka abbaatti na guddisan waggaa jedhani guddinni Oromoo akkana. Abbaan ilmaa akkatti ilaalu ilma abbaa akkatti ilaalu abbaa jechuun eenyu akka ta'e akkatti abbaan isaanii isaan guddise abbaan abbaa isaanii akkamitti akka isaan guddise jireenya Oromoo keessatti jireenya waloo agartee akka ta'e akkatti ani guddachuu qabu waggaan barsiisu akkatti guddataa fakkeenya waan nu godhuufi qorachuudha dunkaanee irraa barachuudhani jireenya isaanii maal akka fakkaatu nama akkamii akka turan bara dargaggummaa isaanii bara ijoollummaa isaanii akkamitti akka dabarsanii nan beekaa jiru. Erga of baranii waan Oromoo sana waan agartee amantii akka ta'e babbalee sana baranii waaqeffataadha jechuudha. Waaqeffataadha jechuudha. Waaqeffataa waan ta'aniif ani waaqeffataarraa ka'anii namoota akka dhuunfatti barsiisuudhaan gurmeessuudhaan waaqeffattoota jedhanii sadarkaa galma barnoota irra ka'anii jechuudha. Galmi amantii waaqeffannaa Booset magaalaa Leenjitiitti amma teessoo dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaa ta'ee tajaajilu kuni jiraachuu isaaniitiin wal qabataa jechuudha. Nama tokko nama lamaan barsiisuudhaan waan agartee jaalala nama waan qabuuf nama jaalata. Tola nama waan qabuuf nama jaalata. Hirree yookaan humnaan yookaan qabeenyaan nama ibsuu dandeessu. Namni akkas jaalatu godhuu dandeessu. Haqaan namni akkas jaalata. Waan namaaf godhu warqaa dhabde beekumsa keessoo gadi qabduun namni akka of tajaajilu namni akka jabaachuu danda'u namni akka of beeku namni kun nama beekumsa qabu. Hayyummaa akkana kana qabu umurii isaaniitiin hayyuu argaa geettee Oromoo jecha. Waan agarsiisu obboroowwan wanna biraatti shakkamuu nama danda'u. Namni fayyaa qabu agartee obboroowwan beeku. Obboroowwan waggaa kana godhin argamaa jechuun bu'uura jechuudha. Abaasa illee jechuudha. Namni haqa namaatii fi eenyummaa namaa hin beeku yookaan nama ballee namni waan kana illee kan jarfa waggaa jedhe obboroowwan yakkuudhaan obboroowwan irraa ka'uun sirrii miti jechuudha. Mee asuma wal qabsiifni odeeffannoo gama miidiyaa hawaasummaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhu feesbuukiidhaan agarreeni maal jedhaa boroo waaqayyoo waajjira poolisiitti itti to'atamanii hanga ammaatti akka maamuufitti dhiyaatin guyyaa 11 onkololeessa 2013 gaafa roobii akka to'ataman dhageenye achirraa kaasee ammaatti mana murtiitti illee osoo dhiyaatiin jiraachuu isaanii san malees immoo akka odeeffannootti maaltu jira shiftaa nyaachiftu yookaan shiftaa qallabdaa waan jedhutu jira. Obboroowwan gaa shiftaa jechuun nama saamu nama biyyaatu wayii jechuudha. Qaama akkasii wajjin yeroo ummachuu miti gargaaruu miti yeroo ummachuun osoo ta'ellee qabeenya qaban yeroo qaban jireenya qaban guutuu karaa galmaa fi wantoota kan lafa qabsiisuu irratti dabarsuu sanaatiin isaan beekna. Shakkiin akkasii kun ilaalchi akkasii kun gochaan akkasii kun abbaa guddinaa kun obboroo waaqayyo wanti inni dhalata jettee yaadda meetu dabalate jechuudha. Asirraan ani dhimma kanarratti qaamni waasa hin jiree itti gaafatamaan isa beektee itti gaafatamaan jibbiinsa haa ta'u faayidaa argachuuf illee haa ta'u waan inni bu'uura godhatee obboroodhaan kana jedhe waaqa lafti isaa abeeku malee obboroo jechuun nama Oromoo namaa qabu. Agartee nama agartee malaamaltummaa jechoota yookaan gochoota qabu miti obboroo ifaaniif jireenya isaa guutuu keessatti ifaa jecha nama tolaaf gaarummaa namaa qabu malee nama agartee akka jedhan kanatti ittiin jedhu dhafuu hin malle waan agartee waaqeffataa ta'e
waaqeffannaa ilaalchi namaa waan hin qulqulloofneef akkasitti namni wanni adda addaa shira adda addaa godhanii maqaa hin mallee irra kaa'anii akka inni to'atamus yookaan godhanii yookaan qaamota to'atee immoo obbo Roobaa hin beeku waajjirri bulchiinsaa ta'ee sadarkaa godina kanaatti sadarkaa biyyaatti nama beekamu. Akka hawaasummaatti sodalee Oromoo qofa osoo hin ta'in hawaasni sablamii magaalaa naannoo isaan jiraatan jiru kan amantaalee garaagaraa hordofu yeroo itti haqa dhabee jaarsummaa irratti illee manguddummaadhaaf dhugaan xiyyaanaan baatu jedhee shakkee biratti fidee nama Oromoof saba biraa ta'e ta'uu danda'a sabumti biraa saba biraa wajjin gaafa dhabee ta'uu danda'a kan namoota amantaa adda addaa hordofan ta'uu danda'u yeroo itti dhugaa nuu kenna dhugaa keenya itti ni arganna haqummaadhaan murtii manguddummaa akka jaarsummaatti illee arganna jedhanii ragaa itti bahantu jira itti gammadu jechuudha akka biyyaa akka jiraataa tokkootti qaama nageenyaa bulchiinsaa yeroo adda addaa ture illee haa ta'u waan kana duraa qabaachuun ni jira jechuudha. Mee akkam rakkisaa kanarratti amma saba biraatiif iyyuu ni oolu jechuudha. Laal waan guddaadha yaadnu waan guddaadha. Yeroo dheeraa kan biraaf dubbachuuf yaa ta'uti garuu obbo Roobaa jechuun dhala namaa jedha jechaadha. Akka yeroo Oromoon safuuf hedduu jechuudha. jedha jechaadha. Namni dhala namaa miidhe hammiidhame sunillee irraa hafa hammiidhe sun irraa hafu. Irbuudha cubbuudha. Isa miidhame santu aga irraa hafe addunyaa kana gubbaarratti jiraachuu danda'a malee namni nama miidhu gonkumayyuu humna qaba zeree waaffeen qaba zeree hoggaa nama miidhe ilmi isaa jiraachuu danda'a. Baay'ee gaarii galatooma. Nama akkasii nama barsiisu kana waan akkanaa hin godhaayii hoggaa jette nama argaa asitti mukana. Shakkatu kanaaf dhala namaa addunyaa kana gubbaarraa ammaati dhalli namaa shan jedhee waaqeffannaan beekuun yeroo Oromoo hin humi addunyaa kana nama tokko walitti beekte ilmumatti kaa kanatu gurba kana afur qabaa isaa shanii ture abbatti ilma fakkaatu addunyaa guutuun abbaa ilmi heera jedhu heera abbaa fi ilmumatti wajjin bulu heera jedhu namni nama barsiisu mataa keenya ofirraan qaama ture mataa keenya ilaalcha keenya jireenya keenya haga bulchee waan beeknuufi hin kasaartee namni obbo Roobaan akkana jette sun seetee akkana jette sun hin kasaartee yookaan immoo nama haqaa waan leebira jira. Obbo Roobaa qaamni hin beekne illee akka nurraa dubbannu kanatti hubatee akka obbo Roobaa tajaajila dhaloota kana tajaajiluuf akka dhaloota kana barsiisuuf akka duudhaa kana barsiisuuf hubatee akka gadi lakkisu. Obbo Waaqayyoo nama guddaa wajjin oolu nama guddaa nama guuti jedhama. Humna Obbo Waaqayyoo kan abbaa guddinaa wajjin oole nama akkamii akka ta'e amala akkamii akka qabu argaaf dhageettiidha jechuudha kun biyya kanaa fi daangatti. Yaa ta'u immoo qooda amantii waaqeffannaa keessatti gorsaa olaanaa barsiisaa olaanaa ta'uu isaatti ibsitanii jirtu. Mee haala akkamiitu irra jiru? Haala akkamiitiin qabamanii reeffa seeraa eeggatee karaa mana murtiitiin maal jedhameeti moo akkami haala akkamiitiin to'annaa seeraa jira oolanii edda oolanis immoo haala akkamiitii irratti argamu mee kanarratti gabaasitanii akka ibsitu. Bareedaadha. San dura waan tokko jechuu barbaada. Gaafa keessan dura waan yaaduma xiqqoosii. Kunis maalidha? Akkuma waliigalaatti wayitaa amma namni amantii geggeessu tokko kabajamaadha. Obbo Roobaa qofaatu hin taane namni amantii geggeessu hawaasa hunda geggeessa. Kanaaf addatti bahee wanna agartee ilaalcha siyaasa wayii yookaan ilaalcha murna wayii titti maxxansaniitu ilaaluun nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Kun maaliif adeemsumti jirus akkaataan qabatamaan Obbo Roobaan akka Obbo Roobaan jiranillee akka immoo qajeelfamni jirutti illee hojii amma nuti dalagaa jirullee kanaaf wanni si affeeruu hin danda'u. Qajeelfama lafa jira waan ta'eef. Kanaaf si affeeruu hin danda'u affeeramtullee bu'aa akka buufu yookaan wanni sun waan bu'aa buusu jedhee namni amanee fudhatee waan san godhu hin jira jedhee yaaddu jechuudha. Kun kabajaa abbaa amantiitiif kanarraa ka'amee qabu san dhabuufi baay'ee agarsiisa. Akka nama tokkootitti maaliif abbaa amantii nama hundaa walitti xallaalu kana garee siyaasaa tokkotti hirkisanii yookaan immoo garee wayii yookaan akkuma amma jedhamu kana shiftaas haa ta'u nama waasamus haa ta'u eenyumaa haa ta'u warra akkasitti hirkisanii
yookaan immoo ilaalcha akkasii sana guddisa diviloopi godha jedhee namni kun carraa qajaanii yaaduunu xiqqoo hanqinuma yaadaatii fi rakkuma wayii yookaan ta'a malee cubbuu hamaadha jechuudha. Akka waan biyyaaf illee tolle. Waan agartee qaama biyya bulchu tokkoof illee gaarii hin taane ilaalcha gaarii hin taane agartee uumaa jechuudha. Namoota kana tuquun sirrii miti jechuudha. Kan miti anama fakkeenyaaf waaqeffataanii waa hiyyakuu yookaan immoo waaqeffataa seeratti dhiyaachuu qabu waan jiru qabu. Eenyuma waggaa ta'e namni yakke tokko namni balleessu tokko seeratti dhiyaachuu ni danda'a. Dhugaa irratti jechuudha hundaa'ameetu haqa irratti hundaa'ameetu. Kana odoo hin taane garuu kuni kan ta'e waan malli. Odoo amma nama biraa ta'ee yookaan waan tokko ta'e sirriidha shakkii tokko tokko godhachuu dandeenya. Namni kuni galmaan bahu yoo galmaa bahee bakki inni deemu mana isaatii baanaan galma dhufa. Yoo jilli jiraate jiluma deemu. Galmatti barbaada abbaan barbaade yoo isa barbaadu barbaade. Galma dhattee galma argatta malee mana isaatti sana argattu. Galma keessa immoo qajeelfama waantu jiraa hoo jennee kan akka amma reefu dubbannee kana jechuudha. Barnoota jiraa jechuudha. Jecha kana jecha shittaa qallabduu yookaan waan akkasii gootanii jee ijaarsa kana yakke cubbuu ilmoo isaatiitti yookaan dhalootatti keessaan baanee akka seenetti nu badhaa jechuudha. Akka amantii keenyatti akka amanuttis haqa jirtu irraa ka'ee jechuudha. Ammaan tan ammoo maalirra jiranii abbaan guddinaa yookaan yeroo haalli qabamuu isaaniittis fi akkaataan gurgurame tokko akkuma jeessanii waan agartee kabajaa amantii kanaatti illee tuqe jennee sirrii miti jechuudha. Kanaafuu akkaataan itti qabamanis yookaan xalayaan mana murtiitti irraa barraa'ee qabaa jedhus kan jiru hin agarre akka dhimma qotata. Karaa biraatiin iddoo dhaabbata kan tajaajilu qonna qotata qonna qaba. Qonna kanas immoo kan qotuuf waan biraatiin hin ta'in ijoollee qaba ijoollee isaa nyaachifata. Ittiin tajaajilamaa jechuudha. Kan namni maal dalagattaa misooma waan tokko maal dalagattaa hojii biyyaaf hin tolu ba'a. Fakkeenyaaf inni amma suma dhaabbata kana yoo tajaajilu ganuma kana qofa. Hojii hojjetu namuu akkasitti maasaa sana dhaqee ilaaluu danda'a. Midhaan inni gaafatis arguu danda'a. Biyya kana keessa jirra. Gochaan akkasii nyaata mana keessa jiru fa'aa gadi baasanii akkasitti daddarbuu akkaataa argitee nama salphisuu nama xiqqeessuu ta'e jedhanii waan akkasii natti fakkaataa jechuudha. Ammallee immoo amantii kanaaf illee kabajaa dhabu. Abbaa amantii dhaabbata kanaa yookaan barsiisaa kana oduu beekanoo akkasii daddarbaa akkasii warri godhu suni karaa biraatti namni hordoftoota amantii waaqeffannaa kan tuqee jechaadha. Maaliif namicha haqa qabatee haqarra jiru namicha immoo uummanni kun barsiisaa amantii kiyyaatti nama kabajamaa kiyya jee teessoo wayiirra godhatee eeggatu tokko akkasitti jeequni amantii hordoftoota amantii kanaatillee kabajaa amantii kanaatillee kan tuqe jechuudha. Kun gocha sirrii miti jechuudha. Mootummaa biyya bulchuuf illee gaarii miti jechuudha ilaalcha akkasii. Gochaan akkasii maaliif waan argitee uummata mufachiisu uummata akka amantii irratti nama mufachiisu tokko godhuun karaa biraatiin qajeelfama agartee bulchiifni tokko godhu keessatti illee gufu gaarii miti jechuudha. Kanaafuu haalli qabiinsa isaanii yeroo ammaa irra jirulleen ammaaf agammaa akka mana murtiitti dhiyaatiin quba qabna tarii ni dhiyeessu abdii jiru qabna. Yoo dhiyeessanillee immoo waanuma amma nuti amma jenne kana haqarra dhaabbatanii namni kun mana hidhaa kanaa bahee hordoftoota amantii kanaatillee dhiifama gaafachuu qaba jechuudha waan gara godhu. Maaliif jennaan namni hoggansa ofii jala deemu yookaan immoo waan ofii nama ofii dhamanu tokko nama dhugaa jiru tokko hoggaa miidhaan akkitti amma hawaasni fudhatu isaan kana jedhan malee amantii keenya tuqanii jee fudhata hawaasni bal'aa. Amantaa keenyatti bu'amee rakkoo nageenyaa uumaa rakkoo nageenyaa yookaan rakkoo mufii hamaa uumaa jechuudha. Muftoo hamaa uumaa hordoftoota amantii waaqeffannaa kana biratti. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa jedhamee kan keessatti socho'u barsiisaan olaanaa jaarmiyaa kanaati. Jaarmiyaa kana kabajamoo abbaa guddinaa yookaan roobaa barbaannaa hoo jedhan asxisee bakka beektu nama dhaqu jecha. Obbo Roobaan qote bulaa cimaadha jecha. Jireenya isaa keessattis qote bulaa cimaadha jecha. Jireenya hojjetu keessatti wanti hojjetu keessatti milkaa'aadha jecha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kun yeroo midhaan sassaaban yeroo hawaasni biyya kana weeraraa jiru toora qonna maasaa qonna isaanii gahee jira jecha.
Fakkeenyaaf isaan nama hojjetaa 30-40 qaban yeroo magaalatti naan kan akka sassaabisaa jiran. Achi keessaa qabuu jechuun gama tokkoon gama dhuunfaa tokkootiin nama qotannee nama hinaaftu wayii namatti fakkaataa jiru nama kanaan nama shittaa kana namni hojjetaa akka hawaasa naannoo kanaattis hojjetaa 10-15 warri qabuun jira jechaadha. Hojjetaa warri qonna ta'e kan haamsifachaa jiru kuma jiran jechaadha. Inni kun hojjetaa akka 40 yeroo ammaa kana haamsisaa jiru. Hojjetaa laatan achitti agartee irraa qabanii minaasatti irraa qabanii abboo hammatee minaasa hammatee hojjetaa isaa geggeeffatee agartee nama silaa. Oomisha sana jechuun adda nyaatu miti. Adda nama magaalaa kana keessatti beekamu magaalaa kana keessatti namni isa walaalii jirutti namoota ilaalcha akkasii qaban tokko jechuun namoonni tuqaman kamiyyuu nama kanaatiif as jijjiirisa jechaadha.